خيسو في صلاة جالين سنة متي كوبا كوان ناصر جراني لكن تقرأ مثلا حسن خيسو في صلاة جالين ليش بريكا لين جابر ما شفت تام قدا أجي تام قدا ورما سرتي أما خيتم فولا دي كذا تام فيديو صابون فيديو جاتو أنا بيشان سرور خاين وأدا سيجال أجي فدا ورما إيش بنا مال غونره لأن سي خان نتكلم يو كلمة تيس بشان بالدي كيفي سامونا في ديهوت نيم في تام قدا أكون دي دمغل تاسو بكرنا ولين كان تابي Ingoti Oromon tabtawi fula ke arguda kadu ayu kabri ke tabtawi ingot. Hi, how are you? Good, alhamdulillah. How are you everybody? ايش دافيكا نين اللي كداني في تمنتيك أو مال دافيكا نولس أنا ساني متعدي تسوي صلاة تساني أنا نصر هذا كتير سيجارسيس ايه أمني سوكو سانجرو دي سوسورين كومنتي مالي وان تقولي بدأ تابتابي نما كوما ديدا مغوت والله نغوت أنا أماني نغوت حبيبتي هذا أماني كوما ديدا مغوت واتي بوبو بشانيتي في سامونا في ديفوت رك نعمني أماني كوما ديدا مغوت والله نغوت إنك كتاي كنو عشان لينجان كابدولين جمالي ملوكون كابدون ما عندك أدعارو الله أكبر شكاسا ani haasawal fadhu leenca sii kennuu dhabee siin jedhe yaad ani ummanni kun sila na jiraachisa koomantiidhaan leenca nasraa jedheetini yoo waa dagaltee malee ummanni maa sii kennaa siin jedhe sii kennaadhaan kalaamni kiyya cabna nan qabu jettee dagachuu gaamma atimmaan ilalaala deemi bicha atummaan saamunaadhaan fuula kee lufi jedhi ofirraa dhiqii ashitti leenca sii kenniti. Ka leenca sii kennitu ammoo bar eega fuula kanaati. Seeqasi habiibti. Ka leenca sii kennitu ammoo fuula kana dhiqattee geessitee yoo ati fiiltarii abbaa giddii jedha abbaa abdii fakkaatte leenci hin jiru because jijjiiramte. Ati hin jijjiiramuu jettee ati hin jijjiiramin for sure sii kennu. Because dhara sirra kaa'ellee waan ta'eef. Isgeeshaat godhadhu amma. Yaa waraabataa jira. Ila kun kuma 23 hin bahe taabtaabii. Dafiika. Wal bira kaayyattee. Mata taabtaabii teessan hin kaafattan. Yookaan mucattiin tun taabtaabii ta'e na fudhattee asii deemuufi. Hidhamanina. Dafiika. Ati immoo fakkeenyaaf muudii qabachuu tattameeratti. Muudii maaltu muudii bakka kana fide? Wallahi ijoolleen tun dharaaf dhugaa dhaddaan. Muudii maaltu bakka kana fide? Okay, waan sitti malee gaashetti. Leenca sirraan barbaadu. Maal barbaaddaree lafeeti? Fuula hin dhiqadhaa. Dhiqadhu. Atillee banii mee wanni kan daawwatan ta'e banii. Hirkadhuu taa'e akka namaatti. Ani maal siin jedhe? Leenca jalqabu mallee barfiiltarii. Leencan fadhu. Leencan aan kanneen. Maal feetaree narra? Bishaan fidee saabuna fidee asitti dhiqadhaa. Atis banadhuuti akkuma namni yeroo gasxii seene akkasitti taa'u sanitti. Laayitii bira hin jiru, fiiltariin geestii irra hin jiru siin jedhee araan. Ani uf beeka. Ani wayi ofitti amane akka keessiin jedhee laphee of dhayeessin. Ani fiiltarii meekaappii malee nama hirribayyuu hin rafnee siin jedha araaba. What the hell? Not saying any fakiyya. What are you saying? Yaa nama hirribayyuu hin rafne fiiltarii malee. Really? You are ready? Oh my God! You know beautiful? Beautiful ni dagaru amalan fak masalam full ki amma makeup pink up kawasi mo isa dai ka takka dai ka takka mo lifna me sokke sanma screenshot koranna koy sista lalam margita lal kanina margita amma kum makeup pink dokata filter makeup pink dokata
Akam jettan Oromoo. Dafii kaati. Kaates giriimsaas gootee bar girrisaa. Kun gab. Dafii kaati maaleen? Iskiriinsiitii miti jalqaba irraa akkana waraabaa jiran hin beeka. Dafii kaati seegaa irraa dafi. Garuu fiiltarii illee ofirraa kaasaa kana 424 ka jedhu kan kuni addeessee nama dabarsa. Yaa Rabbii kiyya fuula nagayaa nu garsiisi. Yaa Rabbii kiyya uummata beeksisuudha. A'uuzu billaahi inna shaytaan rajiim jedhee uummanni mobaayila akka harkaan harcaaf. Yaa Rabbi nagaa nu godhi. Yaa Rabbi dandeetta. Fuula hundayyuu si ba'oome nagaa nu buusi. Amiin yaa Rabbi. Dafii kootu lafeeti. Yaa Rabbi kiyya biraazar nu jechisiisi. Yaa Rabbi sistari marran nu hambisi. Yaa Rabbi intala nu dubartii beenu dhiira nutti hin godhin. Dafii saamunaa fidii kootu. Amin, amin jedha ya, amin jedha. Saamunaa fiduu tarte. Dhaggeeffadhu asitti. Yaa, fiiltarii kanallee kaasi kaalafeetii ya takka goote. Ani kaasaa jira. Kuno, fidadhee jira waan fuulatti dhiqadhu. Saamunaalleen kunooti. Harka qullaa dhiqachuu fi remeetu bishaan? No, bishaan sunoo fidee jira. Bishaanis fidee jira. Kaayyoon fuula na dhiqachiisteef maali? A'uuzu billahi laata nama mucayyoo sarsaarii waa'ee kaayaa osoo namni waa'ee kaayaa maaltu nu ga'e? Fuula dhiqadhu jettee kaayyoon ani amma fakkeenyaaf qabsoorraan jiraanti amma. Qabsoorraa miti ammati ka jirtu jaalalaa. Dhaggeeffadhu. Ati immoo heeruma na oolchitee mana na galchuuf immoo. Yoo fuula isaa argan manatti galta jechuudha. Dhaggeeffadhu. Kaayyoon jechuun kaayyoon silaa yaada san fiddee fi dhageeyya. Haasawuma keessa finne abiibti maa karoora wayituu hin qabu. Inema arada, antima arada, ለምን አላለን የሰው በረንዳ አጂ አማሪ ቤት አማማ ሰጀራ አማራቲ ሻን ፊዴ ጋፊ ከነ ነጋፈቹን አግባቢዳ እኮ እኔ ዝግጅ ነኝ። ካዮን ከጉዳን ለእንጫፊ No. Kayoon kiyya guddaan burtukaana fakkaatte meekaappii dibattee jennaan meekaappiin fayyadamnee naan jette. Okay, we need to be sure. Uummanni illee shuurii ta'uu barbaada, ani illee shuurii ta'uu barbaada jennaan inni dhiqadhaa jettelee dhiqachuu bakka. Adimma jecha habiibiin kiyya. Dhalaan guyyaa hunda meekaappii godhattee guyyaarraan qagalgalaa nuuraleelii fakkaattee yeroo raftee dammeetu ganama suubii meekaappii hundi makaddaa fi ansoolat irraa hafee Naasir Hassan fakkaattee Hassan qaysubii salaatii je'een gurbaan fuula sii wallaalee jeesanii walirra fiddeeti yaada kana naa dhiyeessite natti fakkaata. Allahumma salli ala Muhammad salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Laal akka kaanittuu meekaappii kana maayikii qabatanii irraa magamfachaa jiranii. Nu bar warra san keessaa nu amma warra meekaappii na baduu osoo naan jedhani anallee waliin na balleessaa jedha. So amma naa fi jaalallee kiyya Twitter garaa godhuudhaaf akkamitti fuula inni fuula keessi beekuma. Dubbiin tun akkam yaa Oromoo? Akkam jaalallee kiyya Twitter garaa godhuun kun. Ayaan jaalala jidduu seenuun kan hin barbaadu yoo haafu jette haafu. Hassan qaysubii salaatii kana dhufe sumaan bishaan fudhee kunoo saamunallee fideela. Baaldii kunoo saamunaan kunoo. Akkasii yoo taataniis anjaalala jidduu seenee maqasii ta'uu hin barbaadu. Waan itti ba'e gaafuma argaa maaltu na jarjarse. Qaysubii salaatii je'eenii san gurruma keessa qala'u na jettee isinii gale. Way olaares ilaallee bar gaaf tokko odde. Amma bar dhiirri dubartii fuutan torba bishaan keessa buusaa jedhani. Baay'ee Dubaay dhufe meekaappiin bishaaniin hin baane tokko. Si ergu? Awween akka jedhitti halka meekaappii dibadhee rafuuf karoora qabaa.
adiitu halkan meekaabii dibadhu malee rafuu yoo halkan footoo na kaasanii poosti na godhaniin beekaayii jee. Dhugaadha jedhee siin jedha wakkadhu. Hi, how are you, my brother? I'm good, alhamdulillah. Jedhe hin wakkadhu. Atamma eega fidde maanu teessistari. Bai bo waliin teenya. Atillee yoo Hamzaan si dhiise akkasumatti as dhiisu as bayi taa'an illee taa'e. Nama qorree gaheetini waan achi gubbaa korkor jedhuuf hin qabu. Gaafuma achuma geenne akkuma taanu inni illee saalfima keessa yaani intalaasi deemtee bira geette. Ani qaanfima keessa illee taatu. Amma holla. Aganaan uf gahee man. Ati ni kaan godhattee jirta Habiibti ana soon ni kaan godhattee nakshaalaan naan fidatti. Hin dhiqan. Nasrata nam jetti nama gulbisi. Hundi gadhiise. Rabbal kaaba mucayyoo wanta nama gulbisiisti. Maal jechuudha Oromoo ayyayyaa. Kottu nyaattaa jee abbaan lataa. Jedhee maran. Leenca. Nani si jamman leenca takkatti jedhe. Inni waraadha gara sadii yoo soo jedhe yaada mooraalii kiyyaafu na baasa ture. Wallaahi ammaa dhiqatteetiniin leenca narraa fuutiif. Amma ummanni Oromoo na jala deeme hin kennullee leenca sanillee dhugaa dubbachuu. Annin beeka kana ani bar ine bar ine ma araadaanaኝ አንቺ ማ አራዳነሽ ለምን ይጣላለን የሰው በረንዳ ጄ አማሬዎቹን በርሲ ማከዲን ጋፊ ሲጋፈደ ሲገለ አቲስ አራዳ አኒስ አራዳ በረንዳ ማረት ማልቱ ወሎቺ ጀቹ ደይ ከናፋን Garuu soositaate wallaahi salphin namaa huu hima dhiqadhaabbo. Oromoo akkasiimi amaariffaatii. Wana golbisiste wallahi. Popo ma fidere popo gana gawati mana kata Jerman jirtani. Maal godha poppoon buleen biyya ambaa keessatti. Maaliin dalagatan poppo? Maal jechuu? I mean biyya Itoophiyaa keessatti lixii itti bukeessanii bishaanti waraabanii biyya ambaa. Biddeen akkasittiin dhaabbadhee ilee shirr godhan yaadaan romtichi waraabatti maal na seeti. Irraanfattee ani Oromoo dhaba. Ani bar biddeena dhaabbadhee biddeena bollaa akkasittiin qooshaa guyyaa sadii kanatti qooshaa bukeesseetiin biddeena bukeessaa. Kana viidiyoo nu waraabnere haga as dhuftee daawaadhaan hidhanu kuttu. Kana bar namni gaafa laale qalbiin illee lallaafti bakka hundaa nama. Bareedduu to'atiin beektu lakka. Maaliif dhayaan hin garsiisne buddeen? Ani bar ani Habiibti ani waan carraa kiyya balleessaa. Hin balaleeffadha amma. Ani amma atu tumaashiitiyya jaartii obboleessa kiyyaati ashittiin anilleen jaartii obboleessa siiti nasrittiin ijoolleen teenyalleen bor waliin biyyee daakatti waliin laga dhayti waliin mana tokkotti madarsaa tokkotti baratti yoo fakkeenyaaf amma ijoollee ta'e Hararraa na biratti ol argite warra keessanitti ijoollee waliin deemtee mana barumsaa dhayti. Yoo nama fakkeenya fara harargate yaa'u waan namatu walitti nu fide malee qoositti ma walitti dhufuu dandeessi. Ijoolleen gara miinuu walitti dhuftu tiyyaaftee addaan galagabaati. Wayita tiyya gara na baatu tee garas baati so'eessa wal argiti ijoolleen tee na duwidaaf gara. Ijoolleen tiyya gara isaa wajji oolti dhugoo baanta teessa mana muuziqaa oolti. Kara. Ijoolleen tee bakka itti nagaa wal gaafattu iyyuu hin qabdu yoo ji'a Ramadaana warra gaafii yoo nu deemnu karaa walitti dhufne malee isa wal argi. Dhugoo baanta. Kana si mormuun danda'an. I'm serious. Ay, Letiya. Kita pakai wallahi waya gari. Wallahi na kol sistem alka. Check na kol baye deh ya ne wallahi alhamdulillah rabbil alamin. Bagara sibira duf. Ya gitu. Hi, I'm good, alhamdulillah. Bom jayota. You are good, yeah? Yeah, I'm good, alhamdulillah. Ata da karor fatta ijoolleen gargachuu yaada qabda sila. Meetai nama akkana jette Oromoon beektaa namni karaa si wajjin deemne harree siin fiinii jette beektaa Oromoon maksaan jechuudha. Sababni waan san jaaniif ni beektaa karaa si wajjin hin deemu
harreen yogguu karaa deemtu fiinaan kar tokko jallifti irratti ol deebista kar tokko jallisti asinis ol deebista kophaa itti cinqatta sii galee yommuu karaa wajji deemtan sirriitti itti jettee ati saada asin itti jabeessita anis asin itti jabeessa fi inni walakkaa kanarratti hidhama harree yoo akka feete fiigaa oolte gari jechaa fiiree amma akkas jettee fati. Ati karaa kee sharaggootee hiiteeti oggu xiqqoo deemne shulug garaa jala deebi'ee ni beektamee harree guu ulfina osoo deemtee gara keetiin ittiin jabeeffattu maana eedaga. Karaan kiyya irraa baratiin karaa natiita garaa jala deebi'eeti. Kiyyatu karaa dhaabbachaa oola namoonni hojirratti ol deebisu hin argu. Kanaaf hin galle garuu haa ta'u ishee akkuma abbaa hiikkatetti. Ilmoo meeqa argachuu barbaadda? No, I mean hawwii si gaafadhe yaani ilmoo meeqa argachuu barbaadda yaani ijoolleen teenya madrasaa takkatti baratte ati naan jennaan ijoollee madrasaa guuttu horraa laata jedhee yaadaara. Ijoollee adda baasne teessan karaa mana muuziqaa deemti madrasaa deemti khalas. Garuu adeemtu ijoolleen bar madrasaa illee deemna jettu.